Fooramiin marii abbootii qabeenyaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffame. Fooramii marii kanarratti sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastara magaalaa Obbo Masfiin Malaakuu fi itti gaafatamaa biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idris dabalatee keessummoonni biroo argamaniiti jiru. Guddina diinagdee ariifachiisaa fiduuf investimentii fi industiriin gahee olaanaa qaba. Kana milkeessuufis mootummaan naannoo Oromiyaa abbootii qabeenyaa investimentii irratti hirmaachisuun hojiiwwan guddina biyyaa tarkaanfachiisuu danda'an hojjechaati jira. Bu'uuruma kanaan biiroon investimentii Oromiyaa fooramii marii abbootii qabeenyaa hirmaachise qopheessuun marii bal'aa taasiseeti jira. Fooramii marii kanarratti haasawa baniinsaa kan taasisan itti gaafatamaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idris mootummaan naannoo Oromiyaa lafa gaggaarii fi karoora gaggaarii baasuun haala mijataa investimentiif ta'u uumee jiraachuu dubbatanii kaayyoon fooramii marii kana karoora guddaa gama investimentiitiin qabannee jirru milkeessuuf abbootii qabeenyaa keenya waliin mari'achuun hojiitti galuufi jedhan. Guddina biyya tokkootiif babal'inni indastiriidhaa fi investimentiin bu'a qabeessummaan isaa mirkaa'e baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa investimentiin babal'atee fi bu'a qabeessa ta'e fi indastiriin bu'a qabeessummaan isaa mirkanaa'e guddina biyyaa mirkaneessuudhaaf keessatti dinagdee biyyaa tasgabbeessuu keessatti carraa hojii uumuu keessatti oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti teeknooloojiin akka ce'u gochuu keessatti karansii akka argannu gochuu keessatti qoonni inni qabu baay'ee guddaadhaa fi olaanaadha. Kana milkeessuudhaaf naannoon keenya qabeenya uumamaa gaarii qabdu, nama hedduu qabdu, gura gadachuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa seera bareedaa ta'e kan isin hojjettanii itti biyya jijjiirtan, kan isin naannoo keenyatti jijjiirtan, biyya keenyatti utubdan qopheesseera. Lammaffaarratti qabeenya gaggaarii, lafa gaggaarii industirii babal'isuuf taatu, irrigeeshinii gaggaariidhaaf ta'u, qonna bu'a qabeessa ta'uudhaaf ta'u qopheessee isin ilaateera. Bara kana karoora dheeraa galma dhedheeraa qabuu fi gurguddaa ta'e yoo isa hojiirra oolchine naannoon Oromiyaadhaa suuta deemuu dhiisee tarkaanfatiitti jalqabu qopheessineera. Yoo xiqqaate baratti aanu bara 2016 keessatti industirii fi investimentiin piroojeektii 7,000 akka hojii jalqabu barbaanna. Barreeffama gabaabaa yaada mariif ta'u kan dhiyeessan Daayirektera Piroomooshinii Investimentii fi Industirii Oromiyaa Obbo Siyyum Moosisaam biyyi tokko diinagdeen guddattee lammiileen biyyattii jireenya fooyya'ee akka jiraataniif investimentiin barbaachisaa ta'uu himanii kana keessatti ammoo gaheen abbootii qabeenyaa guddaa ta'uu barreeffamicha keessatti kaasaniiti jiru. Biyyoota addunyaa kanarratti diinagdeen badhaadhaniif sochiin investimentii olaanaa ta'uu akka fakkeenyaatti kaasanii sadarkaa biyya keenyaattis keessumaa naannoon Oromiyaa investimentiif mijattuu ta'uu barreeffama keessatti tuqaniiti jiru. Abbootiin qabeenyaa fooramicha irratti hirmaatan yaada fi gaaffii kaasaniin gama mootummaatiin abbootii qabeenyaa investimentiitti galchuu irratti hojiin hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru gammachiisaa ta'us qabeenya qabnu qixaan investimentiif oolchuu fi caasaalee sadarkaa godinaalee fi aanaaleetti jiran tokko tokko biratti rakkoon bulchiinsa gaarii jiraachuu, rakkoo kiraa sassaabdummaa, rakkoon daandii magaalota wal qunnamsiisuu jiraachuu, hojiin dargaggoota gurmeessuu fi hojitti galchuu hanqina qabaachuu kaasanii qotee bulaan lafa isaarraa osoo hin buqqa'in akkaataa investimentii keessatti hirmaachisuun danda'amu akka uumamu mootummaan dhaabbilee maallaqaa waliin walitti hidhamiinsa akkaataa itti cimsuun danda'amu irratti haala akka mijeessu lafa investimentiif ta'u kennuun akka isaan gargaaruu fi gaaffilee biroo kaasaniiti jiru. Warshaa dhaabee yeroo ammaatti sababa humna ibsaatiin tajaajila keessa galuu hin dandeenye jechuudha. Gama kanaan yeroo adda addaa qaamni adda addaatti iddoo adda addaa deemnee furmaanni argamee jiru. Ani investimentiitti galuuf kanin gaaffii dhiyeesse almost waggaa 5 hin taanatti fakkaata. Waggaa 4 dura laftillee mootummaa naannoo Oromiyaatiin naa murtaa'e magaala hoolotaatti naa barreeffame waggaa 4 darbee jiranatti fakkaata. Hanga onaa lafa hin qabnedhanii lafallee dabarsanii nuun kennine. መቂ የተባለው አካባቢ ወይም ባቱ ወይ ዝዋ የተባለው አካባቢ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ለኢንከም ጀነሬት የሚያደርግ ቦታ ነው እና እዛ ላይ መንግስት ብዙ ትኩረት ያደረገ አይመስለኝም። ባሌ ረቲ ኢንቨስቲ መጋላ ሮቤራ ኢኑ መንጀር ኢንቨስትመንት ወኒ ሱኒ ኢሲን ብረገሄ ኢላልተኒ ቢሮ ፕሬዝዳንት ትየኔ ናኖ ኢሲን ብረገሄ ኢላልተኒ ሂንታስ ኑንጀን ሂንታውስ ኑንጀን ሄክታር ኩዳኒ Burraayyuu irrannaa kennanii
real estate misoomsee jira. Mana 345 jaaree fixee jira. Karoorii isin baaftan karoora gurri nam jaalatu waan akka malee dansaati. Oromiyaanuu dhiphuu keessa baati yoo karoorii kun sila fooyya'e karoorii kun milkaa'e. Namni lukkuu horsiisuun hin dhibu. Risaarraa eeguu dhiba. Caasaan isin diriirsitanii karoora isan gubbaa ciiftanii baaftan kana milkeessuuf faandaa waradaa as zoonii as walquu qabdu isin. Yaada fi gaaffilee ka'an bu'uura godhachuun deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahimad Idris hojimaata keessatti hudhaawwan hedduun jiraachuu himaniin kana adda baasuun akkaataa hiikuun danda'amu irratti hojjetamaa jira jedhan. Ulaagaa ifa ta'e qopheessinee abbootii qabeenyaa investimentiitti galuu qaban dorgomsiifnee gara hojiitti galchuuf hojjechaa jirra kan jedhan obbo Ahimad rakkoolee daandii fi ibsaa waliin wal qabatee ka'e hiikuufis hojjetamaa jiraachuu akkaataa namoonni liqii argachuun investimentii keessa itti galaniif haala mijeessuun nageenyaanis wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu fi kanneen biroo irratti deebii kennaniiti jiru. Rakkoon jira eeyyee jira. Rakkoon jira jennee harka maranneen teenyu rakkicha hiikuudhaaf immoo waliin taaneeti ammaam hooggansa kana. Baaleerraa kan kaa adde sa'aadaan kaaste dhugaadha. Dhaqee anaatu qorate qoree dhaabee qoradhees fala kanneen jira. For investors maal ta'uu qaba? Lafti baalee bal'aadha. Lafti baalee bal'aadha waan ta'eef bakka biratti shift godhamanii haa kennamuufi kan jedhu directionii keenya irraa jechuudha. Therefore warri baalee warri magaalaa roobee isa kana karaa qabsiisuutu irra jiraata kan jedhu kana kaasuudhaaf. Nageenya wajjin wal qabsiiftanii waan kaaftan dhugaa dubbachuudhaaf waan guddaa kaastanii investimentiin nageenya barbaada, tasgabbii barbaada. Eeguu barbaada, kabajuu barbaada, jaalachuu barbaada. Isa kana mootummaan naannoo keenya highly area investmentiin jiru irratti eegumsa baay'ee cimaa ta'e gaggeessaa. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara magaalaa obbo Masfiin Malaakuu gama isaaniitiin hojiiwwan hanga ammaatti hojjetamanii fi rakkoowwan hanga ammaatti turan akka galteetti fudhachuun gara fuulduraatti rakkoowwan ka'an kun dhawataan furamaa kan deeman ta'uu fi karoora xiiqii bara 2016tiin hojiiwwan gurguddoo hojjechuuf karoorfamuu himuun kallattii gara fuulduraas kaa'aniiti jiru. Komii baay'ee qabdu beekaa. Kun akka kamsaatti fudhannee gara fuulduraatti balbala keenya cufannee teenyee waliin haasa'uu qabna jechuudha. Rakkoo ka'aa jiru kana daawwataan hiikaa deemna kan jedhu asumarraan waadaa isinii galuun barbaada jechuudha. So 2016 bara addaati jennee qabannee jirra. Isinis bifa sanaan hubachuun qophaa'uun nuus chaalenjii gochuun barbaachisaadha jechuudha. Dhumarratti hirmaattonni fooramichaa mootummaan rakkoolee gama investimentiin jiran furuu fi haala mijataa uumuuf mariin kun qophaa'utti gammachuu qaban ibsanii gara fuulduraattis kutannoon hojjechuun ofii fi biyya keenya guddinatti ni ceesifnas jedhaniiti jiru.